Egaa ani baay'ee dinqisiifachaadha kan ture keessi koo. Baay'ee. Abboota keenyarraa waan hedduu barachuu ni dandeenya. Keessumaa hojiiwwan isaan biyya keessa jiran keessatti hojjechaa jiran immoo hojiiwwan gurguddaadha. Abbaa keenyaaf umurii dheeraa bara tajaajila gaarii isaaniif haa kennu. Sagalee jireenyaas isaan haa dhageessisu. Kana qofaas miti. Obboloota keenya bakka sanatti argamanii qophii kana fakkaatu hojjetanii nutis akka irraa baran hordoftoonni keenyas akka isaan irraa baratan kan nu taasisaniif obboloota keenyaaf immoo Waaqayyoon abbaan keenya sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisu. Bifa kanaan immoo nu bira akka ga'uuf kan taasisan jechuun qopheessaa qofaa osoo hin taane namoota hedduu. Editorooti baay'eetu jira mana kana keessa. Waltajjii dudduuba nama hedduutu jira. Isaaniifis Waaqayyoon abbaan keenya sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisu. Bara tajaajila isaaniif haa eebbisu. Anaafatis waan hedduu irraa baranii jedhee yaada. Jireenyi Malaaka Salaam yookiin immoo ergamaa nagaa Taaddalaa Fiixaa baay'ee kan nama hawwatu. Eessaa kaanii eessa akka ga'an akkamittiin yeedaloo yaareediin kanallee tuun gadhiisin bifa tasgabbii ta'een faarfannaa isaanii gaafa dhageessu si sodaachisa. Si boosisas jechuudha keessa keetti hojii kee eessan jira itti akka ta'uuf gaafattu si godha jechuudha faarfannaan isaanii. Amma gaa isaan asitti argamanii sagantaa kana fakkaatu dhaqanii ijoolleen keenyas qopheessanii isaan irraas immoo muuxannoo kana fakkaatu baranneerra. Baay'ee waan namatti tolu waan ajaa'ibaati. Waaqayyoo ammas barsiisaa keenya sagalee jireenyaa isaanii dhageessu bara tajaajila isaanii hafte kanas immoo Waaqayyoo isaaniif eebbisu umurii dheeraa isaaniif haa kennu jenna. Dhugaadha yeroo dhiyoottis faarfannaa afaan Oromoo ni eegnaa bifa kanaan jechuudha. Irraa ni eegnaa abbaan keenya faarfannaa tokkollee afaan Oromootiin akka isaan faarfatan. Egaa ani sila gaaffii tokko sii kaaseen ture. Mee gaafficha naa deebistaa laata guyyooti 50 gan. Keessumaa biyyi keenya yeroo ammaa egaa haala gaarii irra miti kan isheen jirtu kun iccitii addabaabaayiti jechuun waan dhoksinee haasofnu miti. Kanaaf namni immoo guyyooti 50 kana sila kaasneerra akkaataan isaan itti hubatanii jiran biyyi keenya immoo akkaataan isheen irra jirtu wal qabate mee akkam goonu barsiisaatis egaa. Egaa dhugaadha haalli biyyi keenya keessattuu ulfaataadha. Namni hedduun nageenya yeroo itti dhibamee jirudha. Kana mootummaanis kan inni kaasudha. Akka walii galaatti jechuudha dhabamuu nageenya isaanii jechuudha. Anaafatti kan kaasaa jirru jechuu miti. Garuu beekamaadha jechuudha. Nageenyi dhibee iddoo adda addaatti buqqaatiin hin jira. Namni ayyaana kana kabajuu dadhabee bakka sharaa keessa taa'ee jiru jira. Kaleessa dheengadda kan mana isaaniitti dhangaa qopheeffatanii ofirrallee darbanii nama kan biraadhaaf illee harka qalleeyyiillee gargaaraa turan. Yeroo ammaa kana haalli isaan keessa jiran dhaqnees argineerra. Bakka isaan keessa jiranis argineerra. Harka namaa ilaalanii daakuun safaramee fi kan jiraachaa jirantu jira. Iddoo kan biraatti immoo asittis achittis yeroo itti lubbuun namaa akka salphaatti baba'aa jirudha kan inni jiru. Egaa kuni yoo kadhannaa Waaqayyootiin deebi'ee irraa kan hafee gadi gargaarsa Waaqayyootiin yoo deebi'ee irraa kan hafee gadi ulfaataadha. Egaa akkuma kaleessa dheengadda tsoomni Waaqayyoon kadhachaa turre sabina Nawwee wangeela keetti gaafa laallu dheekkamsa isaanitti dhufe badiisa isaanitti dhufe laguudhaan jechuudha. Jabbiin illee akka isheen haadha noone ilmoon harka armaa haadha isheeti akka noone mootiin gadi deebi'ee taa'ee Waaqayyootti bu'an yaa Waaqayyoo abaarsa nutti dhufe kana nurraa kaasii nu ga'aa jedhaniidha kan isaan kadhachaa turan. Amma nuunis illee kun ulfaataadha. Harki namaa waan danda'u natti hin fakkaatu. Harki Waaqayyoo garuu waan dadhabuu hin qabu. Kanaaf guyyaa 50 kana keessallee Waaqayyootti boo'uun illee nama barbaachisa jechuudha. Kadhachuun biyya keenyaaf kadhachuun harmoolii bakkeerra ta'anii harma waan hoosisti dhabdee argineerra kana jaan jechuudha. Harmi mucaatti ba'uu didee aannan dhabee yeroo mucaan harmuma isaa duwwaa foon harma haadha isheetii afaan keessa kaa'attee gaachuu argineerra jaan jechuudha. Kana rakkoo namtolchee adda addaatiin rakkoo dhufedha jechuudha. Kanaaf rakkoo akkasii kana araara Waaqayyootiin gara Waaqayyootti bu'uutiin kadhachuutiin maaliif deebisuu dadhabne amma tsoomiin sabina Nawwee guyyaa 3 keessatti araara Waaqayyoo irraa argate. An keenya garuu guyyaa 50 keessatti guyyaa 56dha kan inni tsoomne ni kana keessatti deebii ga'a biyya keenya tasgabbeessuu danda'u kana nu hafachuudha. Nu hafa wanti baay'ee Waaqayyoo waan nutti fide bergit wanti deebi'ee jiraachuu danda'a. Kan nuun hin beekne kan Waaqayyoo beeku jechuudha. Kan abbooliin gadaamii keessa ta'anis mana amantaa keessas dhaabbatanii iddoo adda addaa ta'aniiti abbootiin kadhachaa jiraniin
kan nuyi hin argine kan waaqayyo arge waan baay'eetu deebi'ee ta'uu danda'a kun sirriidha jechuudha jamantiidhaan gaafa laallu jechuudha. Garuu immoo biyyi keenya tasgabbii argachuu qaba ammallee uummanni bakka jirutti kadhannaadhaan gara waaqayyootti boo'uu danda'uudha qaba. Ulfaataadha haalli isaa yeroon isaa isuma irratti immoo dabalamee qaala'insi jireenyaa kun jira wantoota hedduutu jira jechuudha. Wantoota hedduu kanaaf egaa guyyaa 50 kana keessatti warroota dhabanii rakkatanii ollaa keenya jiran sanallee gargaaruun gaariidha jechuudha. Isaan kana gargaarree warra beela'e nyaachisnee warra dheebote obaasnee warra daaree uffisuu danda'uudha qabna jedheetaniin kaasaa gaasargutti. Dhugaadha egaa anis maalii yaade guyyooti kan 50 kana keessatti sagadiyoo fi kadhannaan jira. Kadhannaan immoo abbootiin keenyas akka isaan nutti himanitti manni kiristaanaa keenyas akka isheen ragaa baatutti kadhannaan humna inni qabu hagana jedhamee kan himamu miti. Kanaaf kiristaanni hundumtuu haga danda'e kadhachuun gara waaqayyootti wawwaatuun namni immoo kennaa adda addaa qaba waan ta'eef hundumtuu hanga dandeettii isaa manni kiristaanaa keenyas biyyi keenyas akka isheen boqonnaa argattu taasisuu ni qaba. Egaa rakkoon kun biyya keessatti yommuu ta'u mana kiristaanaa keenyas immoo hedduudha kan inni miidhaa jiru. Keessumaa ta'eewwan yeroo muraasaan as raawwatamaa jiranis yoo ilaalle kiristaanonni hedduun buqqa'aniiru manneen kiristaanaan hedduun gubataniiru. Kana qofaas miti abbootii keenya hedduu dhabneerra ta'eewwan adda addaa kana jedhamee kan himamuu hin dandeenye hedduu dabarsineerra. Nutis immoo hojiidhaaf iddoowwan deemnee keessatti wantoota hedduu argineerra dabarreerra waan ta'eef akka mana kiristaanaas manni kiristaanaa har'as booris ni jiraattee mudan ijoolleen keenyas immoo mana kiristaanaa akkamiidha kan nuti dhaalchisuu qabnu. Sirna isa kamidha kan nuti dhaalchisuu qabnu. Har'a ijoollee keenya amantiidhaan amala gaariidhaan hagan guddisneetti waan gaarii hangan agarsiisneetti bor waan haaraa yoo wan jiru sana nu deemsisuu hin danda'ani waan ta'eef egaa itti gaafatamummaan nurra jiru hedduudha waan ta'eef kadhannaadhaan gara waaqayyootti wawwaatuun keenya kan nurraa eegamudha. Egaa hordoftoonni keenyas immoo yaada kana mana isaanii keessatti irratti mari'achaa jiru jennee ni yaadna. Yaadichi kan koof kan kee qofaa osoo hin taane kiristaanota qofaa osoo hin taane kan jiraattota kan ta'e hundumtuu yaada kana irratti haasa'aa jiru numa faana jennee ni yaadna. Kana malees amma yeroo akkanaa kana immoo namni baay'een kan beelee jiru jira jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti maal jedha sitti fakkaate? Beela'ee nan nyaachisne, dheebodhee nan obaasne, daaree dhufeetii nan uffisne, keessummaa ta'ee dhufee nan simanne jedha Waaqayyo jechuudha. Yeroo kana maal jedhanii gara deebisu sitti fakkaate? Yoomidha kanatti beeloftee dhufteenaan beela si baasuu dadhabne. Yoomidha kanatti dheebottee dhufteenaan dheebuu si baasuu dadhabne kan jedhamutu jedhaniiti gaafataniin. Waaqayyos maal jedhaan? Dhugaan isiniin jedha warra dadhaboota kana keessaa tokkoof yoo gootanii anaaf amma gootanidha jedha jechuudha. Kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Kanaaf yeroo ayyaana kana kabajnullee warra dhabanii rakkatanii jiran ollaa keenya jira nama baay'eetu jira gaamini rakkataan jechuudha. Iddoo adda addaatti jira jechuudha. Harka qalleessi hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ati quuftee nyaattee mana keessa gaafa ooltu kan immoo urgaamtii ittoo gaariillee biraan hin baane immoo jira jechuudha. Jara akkasii kanallee yaadachuu qabna jechuudha akka kiristinnaa tokkootti jechuudha. Kanaaf kiristiyaanni immoo qophaa koo duwwaa kan jedhu miti. Ana qofaa kan jedhu hin qabu jechuudha. Ofittummaa hin qabu kiristinnaan jechuudha. Tokko isa tokkoof jiraachuu jechuudha. Jaalalaaf jiraachuudha kiristinnaa keessatti. Argiteetta yoo ta'e harka qalleeyyiin baay'een hedduun mana kiristiyaanaa jaladha kan isaan dhufanii taa'anii harka namaa ilaalanii bulan jechuudha. Isaan kana nu bukkee jiran kana waan manni qopheeffanne mana keenya keessatti qopheeffanne manni kan oomisherraa gargaarree beela baasnee nyaachisnee dheebuu baasnee obaasnee ayyaana kan illee wal wajjin ayyaanessuu qabna jechuu barbaadeetaniin. Kiristaanummaan gochaan hin ibsamne kan du'eedha jedhamte abbaan keenya Yaaqoob. Kanaaf egaa cimnee Waaqayyo abbaan keenyas dhufaatii isa lammaffaa irratti harka mirgaatti akka nu dhaabuuf cimnee dhaabachuu qabna. Mee faarfannaaf irra egaa akkasumaan akka hin taaneef dubbiin keenyas immoo
isaanis kan qopheeffatan nyaachaa dhugaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gammachuun ni labsee irratti immoo gammadaa gara faarfannaatti isaan dabarsinaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii Waldaa Qulqulloota. Egaa qophiin keenya har'aa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 kabajaadha kan nuti jirru. Isinis immoo kan qophaa'ee nyaachaa, unachaa, dhangaa foonii akkuma nyaachaa dhugaa jirru immoo dhangaa afuurawaas kan lubbuu namaa qabbaniisu kan jireenya afuurawaa leelisisu kana akkasiin unattan isin affeera garuma qophii keenyatti nuti isin ceesisna.